me sagaletana akka jirtu mirkaneessa takka godha clear and loud. We're gonna start. Which no jira alan jira ikisho illensa bareda jira alan taw fede ikisho akka owu jira wori Minnesota ga simbiran isno jira qabna isin jira wono no t-shirt ina kana ala teñi ha soina biyo wajira. Anyway me sagaletana takka barresa me kulkullu no short not long is clear and loud ja me takka goda me clear and loud ja ati takka barresa clear and loud sirri daga macho makina wace ko wai sini sena akana akasi anina rambatu akana akasi anina rambatu ya jarhin me clear and loud. Thank you so much share goda me share goda wa hiriira Boruu kana dubbanna sirritti lafa keenya hanga dandeenyu barreeffamaanis lafa khaya jirra amma mo khara videotin jamaata keenya kana clear and loud fiixa moti general fiixa moti. Thank you so much. Khanafu hiriiratu wa mamajira hiriirri khun namonni hedduun hiika adda itti khannaa jirtan hayyoonninis hiika adda itti khannaa jirtan haji xinxalaanis akka nama tokkotti erga khalee waan kanarratti campaign godhaa jiraachu barreeffamaanis sagaleenis karaa adda addaatiin godhaa jiraachu waan takka hanuti dagachuun qabne yeroo hunda akkuma wanni hundi riskii qabu politika keessatti akkuma riskiin jiru daldala keessa riskii jira. Riskii jechuun argachuu dhabu jiraachu garuu waan adda addaa keessa jireenya keessatti illee waa argatuu dhabu jiraachu waan gootu keessatti immoo yeroo takka try goota. namoonni arrantan addunyaa kanarra successful taanii taajiranii bilgeedaa ta'uu wala Donald Trump haa ta'u ummanni taajiroonni singartan kun khasaaranii kha'anii guyyaa kan successful ta'an businessatti qabsoonis akkasi qabsoonis itti seenta yaalii goota sirra aanan itti gaata itti deemta indistu you never give up harkan khannatu jechu yakkana harkan khannatu jechu galgala ganam immoo tana keessa naggaadeen smartiin maal gooti gaafa waa bituu deemtu meeshaa jabuuti irraa bittu Suudaan irraa bitee jetti gaafa waa bakka waan tirfii qabu akka gaaritti oggaa waan san bu'aa qaba agarti namatti nimtu meeshaa osoo jabuuti irraa bituu si beeytuuti beekaa Suudaan irraa bitee siin jetti akkaati Suudaan dheeyxee achi barbaadduuf meeshaa khabira ammoo siyaasaan tunis akkuma galgala ganama isinitti himnu jira keenya namoonni hiika adda addaatti khannaa jirtan sodaa ummata keenya keessa neexan kanas dhiisa please. qabsoon wareegama qabdi qabsoon hadhaa qabdi qabsoon waa hedduu qabdi gaafa jaldeeysa dhibba tokko leenci hogganu jaldeeysi hundi akka leencatti bobbokkisa gaafa leenca dhibba tokko jaldeeysi hogganu immoo leenci hundi akkuma jaldeeysaa san wanni ta'a jechuudha isuma san faana deema jechuudha jara keenya dhiira jajjabduu mana hidhaa irraa qabna beekadha dhiira akka leencatti bobbokkistu mana hidhaa keessaa qabna beekadha kanaafuu amma lolli kun lolli guyyaa lamatti xumurama jedhame guyyaa saglaffaa isaa lakkoofsisee jira generaalonni wanni haasawaa jiran afaan wal dhawaa jira obbo Baacaa dabaleellee nuti baacaa jira I think dhukkuba alzaahimar qaban sanamichi suni dhukkuba waa irraanfachuu qaba probably naqamtee fi maqaleen harkaa wal dhoytee jirtiinsa shaneen argeen hunji achitti so anyway lolli kun guyyaa saglaffaa isaa lakkoofsisee khadeemen deebi'u
maqaleellee akka isaan jaansanitti dhaqanii jara baananis juntaa baanansanis nama qabee fide waan agarre waraana deemaa jira ummanni achi deemee kadeemen deebi'u kanaafuu mootummaan kun warri arraan tana hiriira waame kun check and balance goona jechuu arraan tana check and balance goona ogaa jennu maal harkaa qaban humni isaanii hagame meeshaan isaan harkaan qaban wali guurratanii karaa Tigraay geessanii jiran qawwee caccabxuullee guurratanii ganda keessa Tigraayin dhawanii jiran arra dhugumaan mootummaan kun lola firrabbana hotta hiriira naa baha je'eeti bombii firra dhoosa I don't think so dhugaan maaliif osoo humna isaa beekee osoo humna TPLF itti injifatu qabaate osoo humna shanee ja'anii maqaa balleessan kana itti injifatan qabaatan why they should do drama they don't need drama they are strong already yoo humna qabaatan guyyaa lamatti maqalee seenanii Getaachoo Raddaa faallee namoota 12 barbaadan ani bar manguddoo 12 tana yoo dhugaa dubbanne akka baacaa dabaleeti akka abbaa duulaa manguddoo xurataa baate ummata murkanyaa waraana dargii kana jara kana jecha ilmaan Oromoo dilluhummaa achi deemee dhume manguddoon tun basabbaste isinis basabbastanii opinion yoo mangudduma nama dheengadda maal jettan rakkoon teenya eyneeti waan kana cabsineetanii me'ee duuba erga ooftanii Tigraay irraa ooftanii amma sodaattanii injifatamuu keessan ogaa agartan nama 12 deebistan duuba nama 12f lubbuun dillitumaa gabbaramti jarrinuu basabbase jarrinuu mataan isaanii likkiin dalagu ganaa laganaas deemanii siin lolaan jirani qalbii takkaan sii taa'aa jirani maal gochuuf deemte eega akkas taate manguddoo sayyoo taate manguddoon nu keessas ni jirti ba'aadeen keessas ni jirti warri waliin nu nyaachaa turtan warri waliin nu ququmsaa turtan warri waliin nu jeesaa turtan isin hundi waliin itti gaafatamuu qabdan san gochaan jirtan so duuba ammaan tanagaa erga lolli akkana deeme shanee dho'uuf deemnaa diraamaa shanee dho'uuf hiriira waamnaa tuni kokkeen gadi kuttuwan shanee dho'uu barbaadan eenyu isaan dhorke ilmaan Oromoo mana ol seenanii gabbaasanii ajjeesaan jirani tell me one yoo arraan tana Abiy Ahmad magaaluma fedhe keessa mana Oromoo abbaa barbaadee ol seenee ati shanee jee ajjeesuu nama isa dhorku jira so why he need drama maaliif hiriira waamuu isa barbaachisa no hiriira kana deeggarsuma dhugaa san fakkeessuudhaaf waammachaa jiran mooraalii fedhan waraana kana siif jirra jabaadha raayyaa ittisa biyyaa keenya jabaadha isin booda jirra isinii dhufna jecha jedhaanii mooraalii itti kanna erga akkas jettan immoo nutilleen politikaa keenyaaf itti fayyadamneeti wannaa itti goona maali achumaanillee gibira nu gabbartanii maallaqa nu kannitanii waraana kana deeggaruu keessan nu garsiisaa mooraalii nu godhaadha malee waan biraatii miti lakkii maqaa shaneetiin nu dhawanii no I don't think so yoo maqaa shaneetiin si dha'u fedhe wallagga keessa mana abbaa fedhe ol seenee gassi harkisee si jeesuudhaaf maandeeta nama tokko irraan barbaadu abiyyarra Harargee dhaqee Arsii dhaqee Baalee dhaqee bakka fedhe dhaqee gabbaasee takka nama lama hojiin dhaabbatu yoo fuudhee rashan nama isa gaafatu jira maali yoo jaashanee jedhuu hin danda'u so why he has to do drama no jarri harkaa wal dhoytee jirti jara keenya jarri akka gaariitti harkaa wal dhoytee jirti akka saamuna baqaa jiran addunyaarraa deeggarsa dhabaa jiran yaa jara keenya haaji xinxalaa tana mee dubbii haaji xinxalaa tana hin tuffatina mizaana irra kaaya dubbii tiyya tana mizaana irra kaaya lafeerra buutii malee lafan buutu wayifiin isin injee fudhaame arra warri qawwee caccabxuu fuudhee geesse beeytanii harricha tokko yoo fuutee kursitti hiite footoo gaaf tokko maxxanse tokko kursii sani bira harkisee deemuu ni danda'a bar humna qaba garuu hidhaan jira jee dhaabbata arra if dura isin jiilchanii akka isin kaane jechuudhaaf if dura isinitti wannaa godhaa jiran jechuudha no kaa'uu qabdan Oromoo yoo arran kaane yoom kaatan menutti hima yoo carraa kanan fayyadamne lootorii faxaan lootorii isinii baate tana haya yoo isin hiriiranii waammanna jettan isin duguugan
hiriira kana ifii waamuu isaanii addunyatti himan duuba hiriira ifii waame mootummaan akkamiin nama jeessa formii annaa liqeeffamtu yoo godhellee addunyaalleen yoo isaan olola mataa ifiitiif lakkoofsa keessan kilippii keessan heddummeeffatanii itti fayyadamna jedhan lakkoofsa keessan san addunyaan rooyitarii fi niiwork taayimiin kijiba isaanii jalaan gabaastu akka isaan qulqulleeffataniiti gabaasan jechuu BBC jee hundi isaanii soo hiriira abiyyoot yaammate hara mormitti duraa jijjiirame hiriira inni waammate ummanni firii Jawaar Mohammad firii Baqqala Garbaa firii Lammii Beenyaa jechaa jira siniin jechaa jira addunyaan akkana gurra isin kannite jechuudha yeroo addunyaan gurra bantee isin dhaggeeffattu isin ol galtanii ciciftanii hiriira opidiyoo teettanii ay yaa bo ifin jira kee ifin sobina carraa argattan hunda fayyadama carraa argattan hunda itti fayyadama akka galaanatti dhangalaa Oromoo miliyoona 60 jenne baha miliyoonni 60 re'ees lukkuus waan qabdan gagguuradhaa walumaan baha waan qabdan laala distii ka qabdanis distii furadhaa amma akka dursanii miti distii fi ulee furadhaatii qaloo godha daawun abiyyi daawun biltsiginna daawun naftanya akkana distii guuradhaati hokorsaa guuradhaati gabbaati daawun godha waan qabdan mana guuradhaa darsa qabdanis guuradhaa lukkuus guuradhaa gabbaha arra Jawaariif sagalee taa jara keenya arra carraa kana fayyadama qawwee miliyoona xiitii miliyoona 60 qabu kan itti sinfitu yoo godhellee hiriira kana odoo sila arra isin waamtan yoo irratti isin ajjeese because jarri kun seera cabseetiin hiriira kana hin hayyamnee fi kanaafin dhayeeja garuu addunyaa irratti nama karaa nagayaa harka qullaafoo hiriiratti ajjeesuun hin jiru abiin ijjeesa garuu ifii waamee erga addunyaanis akka inni hiriira waamee beeyte hiriira ifirratti akkamiin nama ajjeesa an hiriira beeyme'e anumaatu dhokotee keessaa firii Jawaar Mohammad Hoggaanjee hundina keessaa qaba si jalaa qaba bare namichuma laan namicha ja'u san isa waraabin afaan isaa tokko dhokoteetuma jennaan manni guutuun biiti guutuu waliin jetti jechuudha isin maal gootan ummatuma guutuu kana firii Jawaar Mohammad kajoo kana kilipii waraabaati miidiyaatti erga miidiyaa addunyatti miidiyaa kee qabdanitti erga firii Baqqala Garbaa kajoo itti erga arra silaa qilleensi kun waan kanaan dhiphachuu qaba silaarra ummata kakaasuu dhiphachuu qaba maali ummata raffisuun hanga yoomiiti ummata raffisna haya dur humna addaan nu keessa jira raayyaatti biyyaan nu keessa jira yoo hiriira gabbaane fakkeenya magaalaa xiqqoo takka keessa nama 300 jira arra ni jira hin jiru poolisiin Oromiyaa ulee qabattee achi keessa deemti soo maal abbaa keetii sodaatta amma mee maal wanni sodaachisu Oromiyaan guutuun garagaltee akka galaana gubbaan baatee hiriira ifitti hin jijjiirattu fincila xumura gabrummaatti hin jijjiirattu akka amma dura gooteen gootu yoo arrangoone yoom godha ummanni kun warri miidiyaa immoo kanarra dalaguu gahee keessan sirriitti irra dalaguu qabdan lakki pirogiraamaa yaamna pirogiraamaanii hiriira pirogiraama gooneeti pirogiraamaa yaamna oo kajennu taate gaafa san immoo sijjeessan gaafa san ati itti gaafatama gaafa atiin pirogiraama gootee yaamte hojje si itti gaafatama arrammoo hiriira isaaniitii hiriira ifirra yoo si dheeysaa itti gaafatama jechuudha addunyaan arraan tan wahii akka irreechatti baajiidhaan yaamamtan hiriira hin yaamamne kottaa baajiin hin jaanime baajiin ni jira hin jiru soo maal naa'eeta yoo baajiin hin jiraatin erga baajiin hin jiraatin maal wanni sodaachisu meenatti hima haya naamtanii mi'eeniin dhufa tokko hoonnee qabu hin jiru tokko hoonnee qabu beeytanii namni kun oggaa deeggarsaaf akka galaana yaa'u tokko jidduu dhokoteetuma bar sagalee ol fuudheetuma takkuma sagalee akkanuma jeetuma firii Jawaar Mohammad haggasuma jalaa qaban bakka san booda ifumaaf ol jalaa qaba namni akka galaanaati wal harkaa fuudhu akkasi hiriirri akkasi qaayiduma isaa akkasi tuuba arraan tanaati yoo haa caaluuf jestas haa caaluun je'in yoo ati arra firii Jawaar Mohammad hin je'in no war yoo hin je'in daawun abii yoo hin je'in yoom jetta hay kumbar namichi ablee qaratee bare ifiin qaluuf ablee qaratee barate
hay wajji deemtee nyaachuu dadhabda warra ablee qaratee foon qopheeffate deemtee wajji nyaachuu ay xiinxala jara keenya hin gawwoomina laal waan biraan godhina smartifoonii kadachii balleessa smartifoonii chaayina waan biraan godhina akkuma gaafa dur gootan san laal wajji bahaatii warri biyyaa kana dhageessan jiraatti laal wal gurmeessa wal qopheessaati smartifoonii ka qabdanii nama akkamitti itti achi yaa'u duubuma waraaba eenyu jaa eenyu beeka feetan fuuldura waraaba bakka takka hojjette eenyu je'ee eenyu qabeen beekamu wal faana jaa bakka takka akka gaariitti smartifoonii qabdan saniin waraabaati as erga nutis ni maxxansina miidiyaan ni maxxansa hundi ni godha tana keessa magaalaa namni qopheeffate keessa magaalaa tanallee bahadha irra garagala yoo isaan 200 ta'an isa khubni lamarra garagala sagalee isaan oggaa raayyaa ittisa biyyaa deeggarra oggaa jan no free Jawaar Mohammad godha is simple nuti gaafa kan Washington DC tin goone nuti Washington DC ti umman naftanya akkamitti gaafa Jawaar dhufe san waajjira Oromoo community Washington DC dura bahanii lakkoofsa guddaan dhufan irra aanneemi la sagaluma xiqqoo saniin isin arra lakkoofsaan illee ni caaltan oggaa isaan miliyoonii keenya jagnaa jan nuti miliyoonii isa kiilar jechaa turre dura dhaabbanne mormaanii turre arra moo isin hiriiruma deemu kana jijjiirtan that's it arra poolisiin Oromiyaa hagaraan gubatees kanuma keessa jira beeka hojjetaa mootummaa hagaraan si gubate tanuma keessa magaalaa ta'e baat daldalaan garaan si gubate ka taaksii gibira kabali jaanii galgalaa ganam mormarra sijjatan ka dukkaanas jalaa cabsan ka baajaajis jalaa cabsan tana keessa sagalee ta'e dhageessifadhu wannummaan falmataa turteefu waggaa meeqa iyyaa turteef takka tana yeroo ifi barbaadan hiriira waammatan yeroo kaan immoo gidee keetii si dhorkan akkasii mee kanuma isaanii keetii jijjiiradhu so akkana tahuu qaba malee ani wannummaaniin hiriira gabbahee namticha dheengadda buutiidhaan lafa na dhidhiitaa bahee namicha dheengadda joollee obboleewwan kiyya hunda ajjeesaa ture arra gabbaheetiin isaaf sagalee ta'a haraam isinitti ta'a jechuudha haraam tana bara tana sirriitti bara kanaafuu Oromoon dhaamsa kan akka gaarii walii daddabarsuu qabdi joolleen laayivii daleeydan laayivii akka duritti caala ajandaan amma irra jira jajjabaadhaa sagalee haa taanu karaa miidiyaatti warri dubbattanis please waan ta'e eventuma ta'e qofa xiinxalaan oolina come on guys waanuma dhalate qofa irraa xiinxalaan oolina jara keenya maal taata wake up waan dhalate qofa irratti waan ta'e qofa irratti current event qofa irratti waa xiinxalaa ooluun hin barbaachisu amma ummata yeroo chaansii argate akkas ta'a ummata kana onnee keessatti caccabsinaa hay xiyyitii miliyoona 60 isaa fidaa biyya ifi hammateemi bar arra waraanatti jiru san dhiisee gama keen dhufu barjaanattu jibbitu arra waa hedduu dalaguu dandeessan waa hedduu caasaa biltsiginnaa yoo facaasuu feetan arra yoo sagalee teessan dhageessifachuu feetan amma gaafa namni tokko dadhabe gaafa namni tokko rakkatee economically crisis seene ilmaan hundi asii nyenyenyen abbaa ilmaan kudhanii abbaa ilmaan 20 dhalee kawaan itti kannu dhabe oggaa ol seen hunda ilmaan asiin cirik itti wacan ka asii khiraa manaa waan kafaluu dhabe ka asii waan qonqootti bitatu dhabe ka asii food stamp nama kadhatu gaafa akkanaa nama akkanaa kana maal goota itti fayyadamta jechuudha arra atillee mootummaa kun sadarkaa san irra jira isteejii san irra jira arra carraa kana baachuu qabdaati carraa kana fayyadamtee gama fincila xumura gabruma jijjiirachuu qabda arra kuni eegala ta'uu qaba sinif jara keenya waammatanii mee hinafina ilmoon Oromoo takka nafin hanqa duraa kana hin dubbatina cal jaatuma isaanuma fakkaadha haya ni baanu majaanisin ni baana majaanisin immoo nafina wal khasa takka manatti nafin gaafa dhaytan immoo isin waan gootanii beeytan soo kanaafu isin bahu baatanis isaan bahanii waan karoorfatan waan godhachuun oolle isin tana keessa bahadha isin tanuma keessa magaalaa teessan bahadha isin jechuuf hin dhufe fayyaa argadha walit dachaana karaa miidiyaatiinis ni dhufna waan kana hayyoonninis sirriitti irratti xiinxala
yoo kan firraa dhiisa yoo xinxaluun beeynes firraa dhiisa yoo dadhabdanis firraa dhiisa immoo gaafa carraan argame ummata hin raffisina ummata hin doomsina ummata haasa qabsoo wareegama qabdi wareegamni amma oromiyaa keessatti humni duraan ibidda qabatee akkasitti hulaa irra si dhadhaabbatu amboo keessatti awwadaa keessatti ciroo keessatti humni akkasitti naqamtee fi dambidooloo keessa humni akkasitti hulaa irra si dhaabbatu arra deemee jira yoo ati arra fincila xumura gabrummaa arran godhati yoomiif yoom godhata yoom sagalee kee dhageessifta yoom down abiyyemta ha abiyyi must removed abiyyi must go kajettu arra addunyaan maal jetti New York Times guyyaa san hundi isaanii maaltu dhalatee oromiyaa keessatti riijinii abiyyi keessa maaltu dhalatee abiyyi must removed jechaa jira abiyyi must go jechaa jira ummanni firii Jawaar Mohammad jechaa jira ja'aniiti fincila keessan isin gabaasu seenan gaafa immoo jarri lamaa wal dhawaa jiru kun biyya ekonomikaalii daaraa taate daadargooti tasilaa waraana afford godhuu hin dandeenye waraana seente tun gaafa United Nations jidduu seene gaafa mootummaan addunyaa jidduu seene maaltu dhufu warra isin maqaa dhoytan santu gurra keessaa qalabu sommata mee khadeen gadda fincilaan warri firii Jawaar Mohammad Baqqala Garbaa jaansan eessa jiranii mootummaa coomsaa dhaabbachuu qaba abiyyi khayisiin jaan addunyaan funyaan qabanii akkan hokkootti qabanii si gaddarban kana immoo yoo ati goote yoo itti beeyte ha kanaafuu jabaadha qabsoo carraa argattan hundatti itti fayyadama ani akkiin itti amanu harka maradhee taa'utti amanu yeroo hunda oromoon sababallaa ummata guddaa carraa argatte hunda fayyadamuu qabdi karaa argatte hunda chaansii argattu hunda itti fayyadamuu qabdi hanga shayni dhufuu darasaan harka marattee haa ta'isun joon hanga haqawwee qabu dhufutti ani harka maradheen taa'a jeetti amanuun atis harka maratteen taa'in haqawweetis qabsoo isaa hatti haafuuf atis waan dandeeysun bahiiti god mirga kee falmadhu karaa dandeessu hundaan mirga kee falmadhu sagalee tee chaansii kana fayyadami gaafa niisiin addunyaa maal gabaasnaa East Africa irra maaltu deema ja'an guyyaa kana dubbadhu guyyaa kana sagalee kee dhageessisi arra guyyaan ati chaansii kana fayyadamtee hayyoota keetiifis ilmaan oromoo guutumaan guututti mana hidhaa seenanii gidira argaa jiran kumaataman biltsiginnaan hiitee cafaqaa jirtu kana guyyaan ati addunyaadhaaf himtu arra asii diyaaspoora kana keessa gumee qabaan hiriira arra immoo san caalaa si gabaasa maaliif habiyyaa kana irra dhageettii qaba akkasi furadha soo kanaafuu jabaadha kara dandeessan hundaan qabsoo finiinsa qabsoo chaansii argattan hundatti direction tokko fallaalina karuma hundaanuu advantage hunda furadha maaliif boru ganama maqaa shanee joon hundi kee qaragamuuf deemta gaafa Tigraay irraa gad deebi'an isaanuu xumuranii deebi'anii yoo waraana san dadhaban gama keessan kana shift gochuu danda'an beekadha ummata ni qabna jaansa yoo dadhaban as deebuun isaaniin oolu isin irratti dhiira kanaafuu waan dandeessan hundaan qabsoo kara dandeessaniin qabsoo karaa hidhannootiinis qabsoo hiriira argattan kanallee chaansii kara hundaan itti fayyadamaati hojiirra oolfadha doon yeroo ittiin gubina daqiiqaa ittiin kannina guyyaa ittiin kannina torbaan ittiin kannina ji'a ittiin kannina waan argattan hundatti fayyadamaan isin ijaa fayyaa argadha walitti dachana